Tii lamaatu mana rifeensaa keessa taa'u jira. Ijoollee isaanii rifeensa irraa ciruuf. Sanii hangas jidduu namtichi jechiin adda fudhufee achii jechii massa'u jira. Sanii atteen takka mucaa isiitiin ganamuu yoo fatanaa kufaa oolte akka booddeen ta'e akka namticha kanaa jechii sana naddaftaa etteen. Ammoo taawwan jetteen yaa mucaa kiyya fatanaa teetirra jabaattee bikka guddoo ga'uu qabdee etteen akka booda rakkataa akkanaa kana gargaartu. Isaan lachuutu ilmaan isaanii gorsuu jiran garuu karaa itti gorsan karaa adda addaatti tunis akka isii galee gorsite tunis akka isii galee gorsite gizee ammoo nama gorsan osoo nama kaanis hin dirre rakkataas hiije ilmaan keetis osoo qalbiin cabsine karaa sirriitiin karaa ijoolleellee mooraalii isii jajjabeessuuf karaa saniin gorsu ijoollees qalbii cabsinee nama nuu gadiisanis gaxiqqeessoo osoo hin ta'in hiije ijoollees mooraalii kanninee fi nama nuu gadiisillee qiyaasa laallee osoo qalbii nam tokkollee hin cabsine waan takka karaa sirriirra godhuu qabna.